Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa nuuf qabdanii jirra. Alhamdulillah. Arrantan akkaataa filoorsi itti dhoysanii fi akkaataa itti jechuudha. Maallaqa karaa feesbuuk irraa karaa qal'aa karaa salphaatiin barreeffama poostii gootii waan ati poostii gootu irratti akka maallaqa feesbuukni siif kaffalu yoo barbaaddu karaa salphaadhaan isinitti agarsiisan dhufe jalqaba irratti gizeenii fi feesbuuk keessan banattan durarra jechuudha. Feesbuukiin isin seenna. Sandura go Facebook seenuun duratti chaanaala keenyaaf warri haaraa taatan chaanaala keenya subscribe gootanii like gootanii share godhuudhaan jajjabeessaa gaafii barbaadan hunda comment irratti nu barreessaa isiniin jaa. Okay, Facebook keenya gizee seenne jalqaba irratti akkanatti gizeen nuuf fide boodarra eessa deemna. Uno as dhufna bakka tan gizee dhufne gadhoina samboodarra ammas sitingii gubbarraa tanaa jira sitingii tana xuyinaa jechuudha. Erga settingii tana xuyine boodarra sammuuda Facebook keessan gizee update gootan jechuudha. Akkana isin fida for profile setting kana irra seentanii sambooda erga seentan booda haala kanaa isin fida jechuudha. Akkana ol deemtan irra eega ol deemtan boodarra haala kanaan settingii kana keessa waan barbaadan itti fidee wandeessanii garuu immoo isin maal godhuu qabdanii if duba gad deebitanii privacy kana keessa seenuu qabdanii jechuudha. Eega seentanii hoo haala kanaan as keessa check want coach for incorporating setting kan kata keessa senten boodarra erga dhoytan wanni kuni wanni nif keessa qabu waan isin jechuudha itti haddasuu qabdanii jechuudha. Okay, ammaan tana kuno ani baatii lama dura kaniin tahaddaseen qaba yubdeet kaniin godheen qaba jechuudha. Okay, ga erga haala kanaan nufi boodarra san boodarra jalqabarra isa kanarratti gadhoyna erga isa kanarra gadhoyne boodarra settingiileen teenya hundi achirratti nuuf fida jechuudha. Samboodarra profile information fi post and stories blocking isin nama gootanii jirtan hunda jechuudha. Asirratti isin sambood isin continue gootan jechuudha jalatti. Okay, egaa continue gootan boodarra email keessa yoo dhoysuu barbaaddan jechuudha. Email keessan akkanatti yuunaal mirra keessanii jechuudha. Ol deebitanii immoo guyyaa dhaloota keessan yoo qollafuu barbaaddan haala kanaan irra gadhoytanii yuunaal mi kanarra keessan jechuudha. Yuunaal mi kanarra keessan boodarra namni hin argu guyyaa dhaloota keessanii. Ammas kagadi irratti bara hagatti dhalatteet illee dhoysuu barbaadde kunoo akkanatti asamarra gabbuutti dhoysitaa jechuudha. Okay, haaluma kanaan jechuudha bakka jiraattus hunda keessoo jechuudha. Fuutee moo hin fuune eessatti jirtus kanaan jechuudha akka fedhii keessan barbaaddanitti gootanii jechuudha. Immoo filoorsii keessan akka namni hin agarre godhuudhaaf maal gootanii asirra dhuftanii jechuudha. Karaa dhumaa kanarratti gizee dhuftanii friend and following kan jedhu kanaa jechuudha. Yuunaal mirra kaayyattanii jechuudha. Haanillee kunoo jechuudha firoondota keessan akka namni hin agarre godhuudhaafis isaan kana lameen keessaa filattan. Egaa asirratti eega dhoyte boodarra anamma kunoo yuunaal mirra kaadha jiraachuu isin immoo asirratti publikiin kun akka namni hundi arguudha. Immoo asirratti immoo akka firendoonni kee qofa arguudha. Asirratti immoo akka firendii fi namni kaanillee warra adiyaa qeebaltillee akka arguudha. Kunillee jechuudha nama barbaadde eenyu akka arku fedhu nama tokkoof lama keessaa filtee akka inni arku qofa godhu barbaadda. Immoo asirratti kun immoo yuunaal akka nam tokko hin agarre ati qoftiin akka agartu jechuudha. Okay, ani immoo akka nam tokko hin agarre godheetiin jira asirratti hoo inni lammaffaa kunillee jechuudha adseenii kee jechuudha akka namni hin agarre si malee fireendota keetii waa hunda jechuudha walirratti hidhamaadha. Isa godhantee jechuudha isa kanarratti akka namni hundi argu akkuma kanarree duraa isin himessanii kanarrattis akka nam tokko hin agarre si malee. Okay, amma karaa kanaan gisee fixannee boodarra next goona. Next gisee goone haala kanaan immoo delfaawta adaalensii kanallee isa kanallee haaromsa hundee jechuudha. Stoorii kanallee public irra guuta. Post waan ati post goote hunda jechuudha. Haala kanaan immoo gadi kun immoo postii kee haala kanaan gadi postii kee nam tokko hin agarre. Haqoo jechuudha postii kee guutuutti fireendota qofa irratti deebisuudhaaf. Sambooda next goona ammas next gisee goone namoota biloog gochas jalatti isiniif jechuudha. Amma garuu an biloog waan hin godhiniif jecha naan fidu. Okay, haala kanaan connect usee goone isa kana amma guutuusaa profile information fi post and story blocking revo jechuudha. Guutuun okay naatee jira jechuudha. Kabira bani ilaala jaa okay argadhoina haala kanaan fixee jira. Tuudhee wani jira jechuudha. Amma kun yooni fakkatti singatii yeroo dheeraa nutti fudhata. How to keep your accounts code jechuudha. Account haala kanarratti argadhoo isa kanarratti. Inni kunis akkasuma reeva goota paaswordii jijjiiruu yoo feete change paaswordii keessatti goota Skype gooti sin booda ammas. Haala kanaan factor authorization kanas on godhuu yoo barbaadde ni goota. Garuu immoo akka fedhii keessanii gootanii ani immoo next godha asirratti gad dhufe next godha.
Kuno Facebook keessan gisee namni seenee jirullee akka agartee namni tokko gisee seenee achi eessaa akka seenee isiniif hima. Message isin erga Facebook irrattis email irrattis banattanii jechuun kan. Isin kunis ammaan tana jaayiza nu ta'ee jira jechuudha. Okkee nu ta'ee jira raayitii nu godhee jira bareedaadha. Facebook keessan torbaanitti akkatti yoo haaromsitan malee Facebook keessan isin poostii gootan nama hundi bira isin hin dhaqqabu jechuudha. How to people can friend you on Facebook kan yoo kanallee jala seenee ilaalla isa kanarratti jechuudha. Kanallee irra eegatti gaseennee boodarra kanis friend request TV pound number and or email search injisini kanallee gaseennee boodarra irratti gadhoina. Isa kana maal gootanii isin immoo friend of friends godhuu qabdanii jechuudha. Everyone irraan kaatina friend of friends yoo gootan baay'ee tokko bareedaadha. Okay, anamma nextiin godha. Nextiin godha email keessanii fi pound number keessan akkanumtu kana garuu barbaaddanii yuunaalmi irra kaayattanii jechuudha. Kunoo isaan irra gadhootanii anamma yuunaalmi irra kaa jira isin immoo asirra jiraate asirra gaddeebistanii jechuudha. Isa kana achi kanatti fayyadamtanii okay hanqee jaayiza wanta jiruuf jechuudha. Facebook isa kanallee profaayila keessan akkamii arguuf profaayila keessan akkana jechuudha. Liinkiin keessan akkasii namni liinkii isin barbaadan kana banaa dhiisuu qabdan. Okay, mana nextii goona kiyyoona okay naatee jira keessaa baana jechuudha. Haala kanaan jechuudha isa kanaan nuuf your data sitting on Facebook seenna. Isa kana gisee seennee app and website kunis jechuudha haala kanaan waan isin fayyadamtan isin barbaachisaa jechuudha. Kan nextii gootanii isa kanallee kun waan dura sirra keessan qabu location fi app website keessanii okay isa dhumaa kanarratti gad deebina. Okay, inni kun continue learn about ads profile information with social internationalism kana yoo senne continue yoo gisee goone haala kanaan nu fide waan isin bitachuu barbaadan qilleensa irraa haala kanaan singilii fi waan isin barbaadanii waan itti barreessuu feetan kun hunda yoo feetan cuftaa yoo feetan bantan information mataa keessanii qofa. Next gootanii isa kana waan isin itti fayyadamaa jirtanii like gootan. Okay, haala kanaan inni jira jiree wantan torbaan tokko duraan hunjaa amma immoo guyyaa takka arraan tana deebi'ee jira. Haala kanaan share walii gootanii wal garsiisuu walii dabarsuun irraanfatanaa isin hinjaa hangasitti nagaatti naa tura.